deema sokorruu karaa dannaba hiikaa jaalala keedha. Kabajamtoota daawwattoota Girgiddaa Miidiyaa har'a immoo waan addaa tokkoon isinii qabadhee dhufee keessummaa tokko wajjin waa'ee nyaata kanaa maal beektu laata? Warqee irraa hojjetama yookaan qoccoo irraa hojjetama jedhu mee maqaa isaaniirraa kaanii nutti himan maqaan keessan? Gashoo Wandimuu Abbawaajii. Obbo Wandimuu Abbawaajii mee kun maal jedhama maqaan isaa? Bullaa jedhama. Maalirraa hojjetama? Qoccoo yookaan warqee irraa hojjetama. Warqee irraa hojjetama majammara qoccoon danuu keessa muramee guddatee kelaba ta'ee deebi'ee immoo muramee gufaa isaa ilmaan danuu keessaa ba'a. Ilmaan danuu keessaa eega ba'een booddee immoo keessa yaasanii tamsasanii dhaabanii guddattee waggaa 6-7tti daraartee keessa duugamtee inni kun keessaa argama warqeen kun. Warqeen kun achi keessaa ba'a jechuudha. Keessa ba'a. Akkamitti nyaatamame? Nyaanni isaa mooqas hin danda'ama. Indegana duwwaa bilcheessanii nyaachuus hin danda'amu. Waa danuu fayyadama. Bu'aan isaa hoo maanni qaama namaati? Qaama nama cimsa. Ittoonsaa tollaan, ittoonsaa ayetuudhaan, aannaniin, fooniin nyaatama. Yeroo nyaatamu jechuudha. Yeroo nyaatamu akka sanatti ittatamee nyaatama. Girgiddaa Miidiyaa Miidiyaa kolfaa fi bashannansiisaa.